erga dheengaddaa namni mana tokko keessatti namni afurii akka sana ta'eeti miidiyaarra seenuun na jibbisiisee nama miidiyaarra seenaa hin jiru maatiin sun anaaf akka maatiidha maatii makoodha nama wajjin nyaannee wajjin guddannee masjida keessatti saffii tokkorra dhaabbannee salaannee jireenyi keenya jiruun keenya tokkodha walumaa gala mana tokko keessa fakkeenyaaf nama afuridha kan dhabne sababa isa sanaan wal qabatee miidiyaan waan na jibbisiiseef mataa waan dhukkubuuf yeroon miidiyaa kanarra seenee suuraa isaanii waan garaagaraa argu. Okay. Suuraa isaanii waan garaagaraa waan hin arguuf miidiyaa kanarraa baqadhee ture. Amma sababii Saudi Arabiyaa irratti bilbilameefini guyyaan asriitti bilbilee salaata asriitiin boodatti bilbilee waliin haasa'ee amma hin deemu naasirfaa deemanii waa'een isheen hin deemtu maali isaan haasaan inni kun waan boodaadha waan ta'eef inshaallah tokkoffaa isheen namoonni bakka isheen jirtutti isheetiin kontiroolii gochuun alhamdulillah baay'ee bareedaadha madaan keenya laa nuti madaan keenya madaa guddaa qabna kan isin ajaa'ibu qilbaa Masoota warra jennu kadhannee irraa dhabne manuma keessan illee nu banaa jenneetiin irraa dhabne kanaadhaaf nuti gabbaaneetu dubbanna akkuma adda tabaddee tana garteetti muciyyoo teena tana biyyinee sagalee taane taduute tanallee biyyatti galfanna amaanaa isin natti haa taatu fooloo na tolchaa booda mana kiyya ni banaa mana kiyyatti koottaadha waan jiru irraa dubbanna waan silaa ta'uu qabu wal hubachiifna rakkoo jiru rakkoo hin jirrellee walafoo qabna waan taateef ilmaan obboleeyyan keenya warra keessa jirtan isin illee akkuma muciyyoo tanaati ana obbolummaa nuti walitti qabnu obbolummaa oromummaa qofa malee waan isii beeku hin qabu jechuudha garuu gaafa isin duute reeffisii biyya namaa keessatti harka namaatiin duute jechuudha wanti kana nama gaddisiisu tokko hin jiru yoo hadda si kabajaatti goone obboleeyyan teenya biyya arabaa keessa jiru kabajaa argatti jechuudha yoo hadda haiqa muciyyoo tana wajjin jala buunee baafne haqqi obboleeyyan teenyaa baati jechuudha yoo hadda muciyyoo tana callisne boru hunda isaaniitu akkanatti ajjeesanii gaddarbanii jechuudha kanaaf ani ergaan kiyya tanumaa galatoomaadha muniir waan irraan dabaltu yoo qabaatte yaada kana irraan dabaliidha angoola beetiin gabbu'aa jechuudha. Ona follow Davis kalas follow Davis wasanu hanya Muaz miyuti qabadhu waalaikum assalam miyuti qabadha warri kaan boona xumurtee mana boonaa deemaati boonaa fooloo godhame yeroo tokko namni 271 as jirtanu boonaa fooloo godhaati gara mana isaa obboleettii keenya dheengadda Saudi Arabiyaatti duuteef waan tokko goona jedhaa jira reenfisiis gara biyyaa galuu qabdi achitti dubbanna jedhaa jira fooloo godhaaf yaa Oromoo Tan Sudani boonarra qaxxadee Muniir yaada isaa fixeeraa seeneeti memee yaada kee kennadhuat. Nagaa waaqayyoon dubbisanii habaayatu kun jiru. Siifillee habaayatu nagaa keeti. Yaada qabdi. Yoo beeknu wallaani seen mucaa'oon argamtee jirti maatii bire namoota bira geessee jirti maaloo. Argamtee jirti mucaan argamtee jirti. Ishi. Intaloon argamtee warri jedhaa jirtanu mucaan duraan dursee baasii dhattee turte wanna poolisiinis naqabee ture jedhaa turte Mubarakiin galchii jala kana fakkaata. Ishi baa namni tokko bahaa fi hin seensisaa. Okay. Kinam tokko tafi yoo namni galchine nan ba'a. Ingaha dubbatu miyuuti qabadhaa deebiftanuuf deebisaa fi deebistan jiraate. Ayyeessu galatoomaa dhugaa ganama baay'ee rifadhee turan illee namoonni hundi baay'ee rifatanii turanii hedduun gammadee dhugaa amma argamu ishiitti immoo dhugaa baay'ee nama gammachiisa akkasitti immoo hamilee waliif ta'uu keessanii sagalee waliif ta'uu keessaniif hedduu galatoomaa hedduu si galateeffadha hundumti keessanii waaqayyo jajjabina ishiidhaafis maatii ishiifaas kennu kan du'e immoo waaqayyo lubbuu amaaru maal godhuundaaf iyyuu yaa ogaa waaqayyo sinaa jabeessuun jedhaa ulfaadha galatoomaa. Ishi galatoomi seeneetatillee mubaarak dubbadhu atime. Sila mana baadhan dheetuun jiru beetii bira deemine maal laa jettee naannoo boleettiin keenya yeroon deemu cufattee baateetti laayivii irra jirti maal laan jedhanii abbaan taate saarrii moo abbaa taate ho'iti amma argamtee. Argamteetti baay'ee cinqamaa jirti. Garuu amma baroo jechuun yaani nama hin qabdu gizee sana mubaarik baay'ee nama gaddisiisti nama of biraa hin qabdu yaani.
akkitiin itti dhageessellee abbaan keellee deemeera haadha keetis duukaa buusuuf jedhanii jira miti haala gidee namatti waa himan uummanni keenya akkoo hin beekan subhaanallah calluma jedhanii gadhiisaa namatti himuu mucaan baay'ee gidee sanatti hin qamaatu. Abu Dhabii jirti siin ijoolleen qabanii galchaniiru jedhee otuma haasofnu otuma laayivii Naasiraan olee irratti Naasiraan olee dawwalee gaafatee ture ijoolleen dhaqanii fuudhaniiru. Yaa mana jirti gaasiin galuun barbaada jedhaa jirti sanarratti gariin agaltoodha gariin hin galin jedhaa kana dubbataa turre nuti. Galatoomaa wallaahi warri mucaan cinqamteetti dhaqaadhattee baranas waggaa tokko guutuu boo'aa turtee mana jalaa gubanii jennaan. Rabba laaffisu wallaahi. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa wallaahi. Gizee qabeenya sii jalaa guggubanu sana baay'ee mucaa gannamaa ture ani garam akka deemaa jajjabaadhaa hundi keessan iyyuu wanni feemasii jedhamu hin jirudha yeroo dhibba sanitti mera deddeebi'e feemasii wanni jedhamu Kabanaatti illee gargaaramtee jirti. Lubbuma isii yoo jiraatte qo'i mee Mubaarak dubbatu Mubaarak maal jette qo'i Muniir gizee tokko. akkasumatti jabaadhaan jedhe wanni feemasii jedhamu hin jiru wanni feemas jedhamu hin jiru feemasiidha hundi keessan iyyuu isintu kan feemasii taasise isin waan ta'eef akkasitti jabaadhaa sagalee walii ta'a namarra waan eegina ofumaa keessanii jajjabaadhaa malee nama eeddanii abalu sagalee nu ta'uu abalu sagalee nu ta'uu hin jedhina haala gaariirra jirtu wallaahi akkasitti jirtan dhaggeeffataan ture jala taa'ee warri waan kana hordofee jedhe agalatoomu jajjabaadhaa isiniin jedhaan baay'ee na gammachiise akkasitti mucaa kanaa birmatamuu isaatiif baay'ee na gammachiisee jira. Dhugaadha fakkeenya kan nu ta'e sihi galatoomiyatillee. Inshallah. Bira dhaabbanna garuu an akka kootti kan hin dubbadde waa biraati beektaa Mubaarak garuu maal faayidaa qaba abbaan awwaalamaniiru jedha gariini ani yaa madri uummanni gara caalu hin galiin isiin jedha gara biyyaatti hin galuu feeti ani immoo Mubaarakatu galtee abbaasii kana dhungattee gaggeessiteen jedha ani uummanni immoo laa jedha madri. No, galuun sirrii miti eftu. Shingide akka yaada kooti gaa yaadni nama hundaa tokko miti. Bakka kanatti amma miti yoo Naasir Faatillee booda Kiyaar Faatillee bira deemuun isaanii irraa nafu bira deemne jedhanii turani. Booda hin galtuun irratti wal mari'annaa Oromoon haadha hundi keessan deemuu beektis galatoomi. Namni kallattii hundaan sagalee walii ta'uu wal hubachuun gaariidha. Yeroo san toorarra jirtu aniyyuu silaalee toorarraa si dhabe yeroo siin ganama akkasitti hin qabdu sani. Haa ta'u malee humna qabu. Maali ni beektaa silaa baasaboortii qabaati. Dhaggeeffadhu. Silaa baasaboortii qabaatte rakkoon hin jiru. Amma rakkoon baasaboortiidha bara nu hubannee jirraa bara. Okay. Bakka jechuun yaada sirratti hundeeffamu beektaa yaani wanna si fedha si haguutamuuf hin jedhaan akka kootti fedha si guutaafi. Kiyaar quba qabaatanii achirraa waan jirri nuun jedhu nageenyee jala buune hordofna inshaallah. Jajjabaadhaa isinis. Nasriin galgala kanan dhufa gara Abu Dhabiin jedheera gaamaa duri. Ayyee. Jabaadhaa isinis kalas galatoomaa ulfaadhaa. Ishi atillee galatooma Mubaarak. Ishi mubee galatoomatillee. Wallahi waa'ee mucattii baay'isaa qalbii nama gubaanii miidiyaa feesbuuk irratti argee ijoolleen isinii jitu waraabanii gadhiisanii naa mucaan kun maal taate jedhee nani as dhufu immoo akkas jechuu dhaga'ee baay'ee tokko garaana nyaatee duraan tukkii kana irratti beekaa akkuma isin amma itti namoota isin duraan qabeenyi isaa sun duraan rakkinarra ga'ee dure duraan dhaggeeffadheen ture waan ta'eedhaaf baay'ee isaa garaa nama nyaataa warreen waraabee waan akkasiis miidiyaarra gadhiisu wallahi baay'ee tokko nama qalbii nama cabsaa ilma namaa tokkotti baay'ee dhaga'ama. Awwama isin taate wallaaleessaa kana iyyuu hin barree amma nasitti dhufee dhaga'u kooti isin jechuu kooti. Kanaafuu namuma ilma namaa waan jedhame gochi kun baay'ee isaa qalbii nama nyaataa garaa nama dhukkubsaa yookiin immoo mataa nama dhukkubsaa
namatti dhaga'ama amma. Dhugaadha. Obboleettii tiyya maali rakkoon jirtu ni beektaa? Sila edanuu tikeeta murree ni galchinaafi. Rakkoon bakka jirtu baasaboortii hin qabdu. Gana amma ambaasaaddarra deetee achi deetee piroosesa qabdu. Kanaaf egaa achitti awwaalamuu ta'e rakkoon sani malee galiinsaa miti. Sila xiyyaara amma edanuu baatutti walitti buusnee illee waan namuu qabnu warrumaan gastii kana jiru gubbarree walitti buusnee galchuu ni dandeenya. Dubbii sanii miti. Dubbiin amma migireeshinaa ishaaraa ishii yakka ni qabdi moo hin qabdu mootummaan Abudabii wanta godhee fi migireeshinii waan hedduu godhee fi kana malee waraqaa rakkoo waraqarraa kan dhageetti. Waraqaa hin qabdu. Warra ala bahee jiraachuu jiru. Kanaaf akkasitti hubadha. Kanaaf malee silaa har'a silaa baasaboortii qabaattee silaa wanta jettu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shabab. Achitti garuu egaa irraa awwaalame booda dheetus biyya rakkisaa san keessa itti barbaanneeti malee kanaaf tasaatis gabbeetu jenne akkasii nu hubadha malee silaa galuun rakkoon qabu eedanu galuu qabdii silaa. Bareeda yaada bareeda kaaftanii walii birmachoonii fi karakkate rakkoo baasuun yaada bareeda nullee mucayyoo asumarratti ilaalee arginee yeroo mucayyoo kanuma maaltu gale jennee baay'ee tokko ajaa'ibsiifataa turre. Maashaallah wantummaan godhan takka illee hin jiru maal godhanii miti warroonnummaan bira jiru. Eegee waan barbaachisu qarqaaruma barbaachisaadha maal godhanii duuti nama kaminirraa yoo hin ooltu sababuma rabbiin sababuma godhee waan akkanaa kanaan deebi'ee rabbummaan nama mokkora malee sababuma jajjabeessuma amma mucayyoon walumaa galatti adda taate harka poolisaatiin qabamtee jirti moo uummata harka jirti mucattiin? Qabamtee kaatee ammasiin nama bira jirti ijoollee bira jirti. Baasanii harka poolisaati. Ijoollee bira jirti amma fireedhaaf. Inni qodaa rurrukutu kun nu jalaa bahame ba'allaa. Inni qodaa kukor mi'uuta adargu wayini mi'uutii qabadhaa habaayibii. Ijoollee muutii godhadhaa harka poolisaatiin bareedaa nutti dhagamee ture poolisaan uf qabsiiseera jettee viidiyoo tokko Haruun isi waan haasa'atuun beektu gubattee jirti mucaan. Dhugaa rabbi gubata saniin akkamittiin beennu diinillee hin beekullee gubata saniin mana hidhaatitti darbitee onneen isii dhootee waruma miidhamti jedhee aga viidiyoo san argee ture jedhe baay'ee tokkorra deemee ilaalaa ture tiiwama kana maalumaan addaan baasee qulqulleeffadha jedhee isin gaafachuu jira. Bareeda maal godhanii miti amma bootama jirtu jajjabeessuudha biyyallee yoo galtee jette biyyattiin taqaaqa keessa jirtu achumas sabbarsiisanii du'aayii godhanii fi akka sabbartu godhanii warroonni achi keessa namoonni baay'een itti dhiyaate akka isiin sabbartu gorsisuu malee waan jiru cinaa dhaabachuu gargaaruu malee wantummaan godhan takka illee hin jiru gara kaan du'aayima godhuu fi uummanni Oromoo bira dhaabachuu dhaqee uummanni kunniinuu baay'inaan ijoolleen Dubaay keessa jirtu dhattee sabbarsiistee biratti yoo argamte namni waa itti galan tokko yoo bira dhaqanii jedhan haga tokko namarraa gala waan ta'eef dhaqanii ijoolleen gugurdoon achi keessa beekamtii qabdu dhaqanii sabbarsiisuu jabeessuu du'aayii godhuu fi sanoobicha isinii dhaamannaa waan biraatiin waan qabnuunis hin gargaarraanii rabbi sii haa jajjabeessuu du'aayiin goonaa fi kanuma jechuu barbaada beektaa. Ani raawwatee Ishi galatoo. Isiin kun amma beetiin kun sagalee qabdi. Hamma kana miidiyaa irratti baatee hin mul'attiifi malee amma mucaan mataan asirra jirtu kana argitanii yoo taatanii gwaaddenyaan isii jechuudha. Maatiin isii guyyaa afur guyyaa afur hin jedhu. Maatiin afur guyyaa tokkotti jalaa ajjeefamani. Kan beeti waan sagalee qabduuf akkana. Yaani uummanni Wallaggaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisu. Bas garuu wanti beekamuu qabu uummanni Wallaggaa qofaa miti Oromoo kutaa 11 irra akka gahu na amanaa. Wanti Wallagga irra gaharu hundi isaa haati dadhabduun abbaan dadhabaan dargaggeettiin kan ajjeefamaa jirtu kutaa 11 Jimmaanis Harsiis Wallaggaa kutaa 11 tokko mana nu galuuf deema. Wallahi mana nu galuuf deema. Warroonni koomentiidhaan gammadanii kolfitanus warra sammuun qabnedha. Warra sammuunis hin dhufe walla.
Na amanaa garuu mana keessan gala gaddi kun. Uummata Mana mataa qabne keessan kana gala. dhiisee Abdullee haatillee haadha hin qabdiimi mucayyoon kun amma beetiin tun. Haaruun hin qabdi haadha. Na of eeggadha. Maashaallah Yoo maashaallah. dadhabdan qoyme Haaruun miyuuti qabadhu. Yoo dandeessanii Maalirraa dubbataa jirtu? Iftu maalirraa dubbataa jirtu? Na of kolchaame. eenyuun nati? Waa'ee mamuyyaatti amma kun Nama hoomaatiin baay'ee biyya jala umrii ta'e kana irrumatti Ati dubbachuu amma barbaada. waan maalii dubbatatan kan jettu hin beekne waan nu irraa dubbataa jirra. Karaa kamirra jirtu? Nama asirra teessanii nama komachuu dhiisaati. Amma wanti simmanni kun banamee fi waa'ee intalaa irraa sagalee ta'uudhaaf miti. Zeen hamma maalirra jiranu? Kalaas waan namni komantii irratti barreessu minaaminiidhaaf yeroo dhiisaati. Amma si lafaa dhagaan ture intala biyyatti galchina. Intala biyyatti galchisanii maal ta'uudhaaf? Biyyatti galuun hin barbaachisu. Waanuma hin danda'amne. Ani laa guyyaa kana guutuu waa'ee siirraa dubbataa ture. Namni as jala jiru na arguu danda'a. Eega ganamaati. Hagasiin dhattee ijoolleen harka galchite ijoolleen qabdutti jechuudha. Amma mana galtutti nama irraa dubbataa ooledha boonaa wajjin jechuudha. Amma yaada kana isheen keessaayyuu baasuu qabdu malee yaada kana abbaa ishee illee dhabne akkasii dhabnuuf yaaddu moo biyya gara biyyaatti Hatee challenge dhaga'i ani yaada siitiin hin deemaa jira laagama kootiin yaada sii fudhadheetan hubadhee akkasii ta'eetan kan dubbataa jiru amma abbaan qabbarameera hin jedhani maal gooti biyya galteeme? abbaa koo laaleen qabbaradhe jirti abbaa sii laaltee qabbarachuu qabdi kashfii kinta. Abbaa bira ga'uu miti ofiisiyyuu naannoo sana hin geessu. Qalladaa jirtu moo anatu biyya jira anatu waa'ee biyyaa beeka. Achi dhaquu miti dhattee awwaaluu miti ofii isheetu yoo finfinneedhaa baatee nagaadhaan naqamtee geesse yoo bareeda. Maal taatan isin? Inde waanuma qallaalii seetu miti asii ka'anii wanta qadeemu. Maqaa miyuutii qabadhu gisee tokko okkee galatoomi bahini miyuutii qabadhu Ustaz Ahmed dubbadha. Haa dubbatan isaan hundi keessanuu miyuutii qabadhaame. Qo'ee gisee tokko miyuutii. Neetwoorkiin qabdu miyuutii qabadhu. Akkam jirtu Ustaz? Naguma fayyuma baga jiraattanii. Waa'ee obboleettii keenya beetii Wallaggaa kana fila namatti Saawud Arabiyaa irraatii natti bilbilee natti himanii wanni kanarra miidiyaa kanarra seenaan jiru yoo mambi seenee viidiyoon hojjedha jedhee seene malee erga dheengaddaa namni mana tokko keessaati namni afurii akka sana ta'eeti miidiyaarra seenuun na jibbisiisee namni miidiyaarra seenaan jiru maatiin sun anaaf akka maatiidha. Maatii makoodha nama wajjin nyaannee wajjin guddannee masjida keessatti saffii tokkorra dhaabbannee salaannee jireenyi keenya jiruun keenya tokkodha. Walumaa gala mana tokko keessa fakkeenyaaf nama afuridha kan dhabne sababa isa sanaan wal qabatee miidiyaan waan na jibbisiiseef mataa waan na dhukkubuuf yeroon miidiyaa kanarra seenee suuraa isaanii waan garaagaraa argu. Okay. Suuraa isaanii waan garaagaraa waan hin arguuf miidiyaa kanarraa baqadhee ture. Amma sababii Saawud Arabiyaa irratti bilbilameefini guyyaan asriitti bilbilee salaata asriitiin boodatti bilbilee waliin haasa'ee amma hin deemu naasirfaa deemanii waa'een isheen hin deemtu maalii isaan haasa'an inni kun waan boodaadha waan ta'eef inshaallah tokkoffaa isheen namoonni bakka isheen jirtutti isheetiin kontiroolii gochuun alhamdulillah baay'ee bareedaadha. Madaan keenya laa nuti madaan keenya madaa guddaa qabna. Kan isin ajaa'ibu qiblaa siyaasaa warra beeku miti warri dhume kuni fakkeenyaaf Tolaa Nuuruu nama jireenya mataasaa jiraatudha shufeeradha nama abbaa qabeenyaadha jireenya mataasaa jiraata naqamteetti galee akkatti jiraatan iyyuu biyyayyuu akkatti jiraatamu dhabnaan ba'aniiti kan isaan jiraataa jiranii Amiinee Nuuruu akkasii Fuwaad mucaan xiqqaan suni Fuwaad Jawaar Nuuruu akkasii akkas Baabuu Wajimaamude kan jedhamu akkasii barreen gaddaa obboleessa isaa Guttinitti Haafizal Qur'aanii xiyyiitiitiin mataa dhahanii battanan yeroo Guttina jechuudha barreen gaddaa obboleessa dhabanii kunoo kaleessa obboleessa hangafatti dhabame alaa kulli haaliin alhamdulillah rabbumarraa dhufe waan rabbirraa dhufe wanti godhan hin jiru garuu ani wanta Oromootti dhaamu
Maraataa tokko takkas jedhe fayya buleessi namaa hin na'uu itti facaasi walaa ga'uu jedhe. Ani immoo fayya buleessi namaaf hin na'uu Oromootti hin facaasiin akka inni wal ga'uun jedha. Rabbiin isaa unutti fide kana kutaa biraatti hin fidiin. Namumti ammuma kanaayyuu namni waliif yaadu, namni waliif boo'u, namni waliif dirmatu, namni waliif gaddu hin dhiba waan ta'eef Rabbiin unumarratti haa dhaabu, unumarratti haa dhaabbatu. Duuni kuni namoota nama irrisuu danda'anidha hundi isaanii namoonni darban kuni. Fakkeenyaaf haati mucaa Fuwaad jedhamu sana abbaan manaa dhiyeenya du'e kunooti mucaan irratti dabalame obbolaan abbaa manaa ishee makiinaa tokko keessatti haadha manaa birattidha kan isaan xiyyiitiin mataa keessa dhaabanii ajjeefamanii. Walumaa gala wanti gara keenya jiru waan ulfaataadha. Achi adeemuun waan biraadha. Wantoota dubbachuuf barbaannu hundayyuu baasnee dubbachuu hin dandeenyu. Nuti fakkeenyaaf biyya namaa keessa jirra. Ani mataan koo yeroo tokko tokko isan dubbadhu aarsaa meeqan itti kaffalaa jiraadha. Aarsaa meeqan itti kaffalaa jiraadha wallaahi. Isa dhugaan isinitti hima. Dubbachuun mataan saayyuu rakkoodha. Dubbachuun ammallee alhamdulillah. Yoo ofii keenya iyyuu dubbachuu dadhabne qaama nuu dubbatu hin qabna. Oromoon hin jira. Oromoon alhamdulillah bal'aadha. Waliif dubbachuu waliif iyyuu hin dandeenya. Garuu akka durii sana ta'uu dhabne. Ituu akka durii sana taanee du'arraatii wal oolchine immoo baay'ee gaariidha. Guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti nama 10 abbaan tala kanaatiin nama magaalaa keenya keessa qofa nama 10 kan dhaban. Magaalaa keenya keessa qofa. Raayyaan ittisa biyyaa kan magaalaa giddaa ayyaanaa keessaa ba'ee haadha manaa abbaa manaa mucaa ajjeese. Achi deebee mucaa maqaan isaa Tasfaayee jedhamu kan waa tokkitti hin beekne jireenya mataa isaa jiraatu ajjeese. Ben darbachumaan. Achi darbee kiiramuu seenee kiiramuu irraati mucaa maqaan isaa Muhammad Ahmed jedhamu ajjeese shufeera konkolaachisaa. Sababaa shufeerichi konkolaachisaan kun du'eef gadda isaa yookaan taaziyaa isaa ituu deemaa jiranii dichoo keessattidha uummanni nagaan haadha manaa isaa biratti ijoollee isaa biratti makiinaa keessaatti gadi fuudhanii rasaasa adda addatti naqanii kan isaan fixan. Amma wanti isin gootan wanti isinitti himu ani wanti unurra ga'e kun